nagaa waaqessuun faaba'eet hordoftoota YouTube channel fayyoo akkam jirtu nagaa keessanii baay'ee nagaa kiyya galata waaqaa ta'u garuu waan arga ugaanatti fakkaachaa jiru jechuudha waanan argee dhufe waan baay'ee nama gaddisiisu biyyi baddeetti baqa biyyi keenya Rebasma baddeetti baqa arganama bariidhaan Finfinnee keessa deeme jechuudha bakka baay'een deeme jechuudha Finfinnee keessa Maganaanyaadha gara Maganaanyaa achi Kotobee minaamin gara warra akka kanaa jedhaman sanan deeme jechuudha achi maalan argaseetanii safara sana yeroo noqu maalan argaseetanii wusti kobilistoonii tokko keessa bakka deemee ani dhimmaafan deeme jechuudha naannoo sana Kotobee bakka jedhan dhimmaafan deeme garuu waan nama dhibuun arge jechuudha baay'ee nama gaddisiisa jira garuu waan akkasii yeroo fikee ijatti argitu immoo baay'ee nama naasisa jechuudha namni qophaa'eedhuma hojii koo godhate akkanatti nama zarafuudhaaf nama qophaa'u basmaan qophaa'u jechuudha nama zarafuudhaaf akkana baabbare wal qindeessee nama zarafuudhaaf namoonni warri biyya ijaaran iyyuu akkanatti hin tadaraajaan warri biyya guddisan iyyuu akka warra hattootaatti hin tadaraajaan jechuudha hojiin isaanii hannaa hojiin qabanii hannaan sirriitti waa hundumaa hin hojjetu makiinaadhaan illee hin hojjetu waan baay'eedhaan hojjetu jechuudha isa booda mucaa tokko eerpoortiidhaa fidee dhufe akka isheerra dhageette jechuudha achitti gatee deeme jechuudha inni waan qabdu durkaa fudhatee lafa sanatti kan gatee deeme achittan arge jechuudha naannoo Kotobee jedhamu sanattan arge na eerpoortiidha makiinaa kontiraataan fidee jechuudha isheen kan jette atoobistara deemuu barbaade atoobistaraadha gara biyya ishii deemuuf kan isheen eerpoortiidha dhufte sanuu namni faana jira namni tokko jechuudha dhiirri faana jira eegaan beeku anno bolessa shitee hiriyaa shitee jaarsa shitee hin beeku kanan qoranne dhiirri tokko faana jira kan ishee aqabaabalii godheef jechuudha kan simannaa godheef jechuudha ammoo soma dhiirri kun jiru makiinaa minibaasiidha makiinaa mashee nama feetu jechuudha minibaasii makiinaa sanaanii gara akka kan walii galte gaashen akka beektutti kan itti dubbattes jalqaba kan itti dubbattes jalqaba kan itti himtes kan walii galtes akka atoobistara deemtudha atoobistaraati immoo akka gara biyya ishii iddoo deemtu sana deemtudha jechuudha garuu biyyi ishii immoo baay'ee dhiyoodha waan sidhee buyyu na amboo maatii gadi darbee ambootti warra aananii jiran biyyoota sana jechuudha baay'ee fagooyyuu miti akkamitti akka qallaxxee nyaatamte malee wanti isaa jechuudha gaafa namaa ka'u waaqni sinaa oolchu garuu akkanatti ta'uurra jechuudha harka duwwaa hafuurra jechuudha waan fiddee dhufte hundumaa jechuudha na atoobistara geessuudhaan walii galanii kontiraataadha karaa inni baasee karaa inni deemsisu hin beektu bakka inni tuqeera natti fakkaata waan ittiin tuqaniini bilbila garuu bilbila namoota faana bilbila jettee yaa namni akka manormaanitti bilbila jettee madhiiste isa booda garuu yeroo booda garuu of wallaalte yeroo booda isheen of wallaalteetti gaa inni see biraas of wallaaleera jechuudha jara lamaan itoo inni of wallaalle ta'e immoo akkanan ta'u ka shaanxaa furateen deemu namichi jara bichaa buusee qodaashi fudhateen deemu ture na akkamitti akka inni jara tuttuqe illee hin beektu isheen maaliin akka tuqamte hin beektu maaliin akka of wallaalchisamte hin beektu namni ishee bira jiru maaliin akka tuqamis hin beektu isa booda makiinaan sun eessaan akka ba'e eessaan akka ga'e hin beekan jarri safaruma sana yungee hin beekan namarraa gaafatanii baran safara sana Kotobee akka ta'e jechuudha naannoo sanatti of arganii jechuudha miilaan deemanii achi gaan ta'e namichichatu achitti buusee deeme ta'e waan beekan tokko qaban yoo of baran jechuudha bariidha kan eerpoortii seente isheenii yoo of bartuu walma bira jiru karaa madaariirra jechuudha wusti jiramni kobilistoonii namni karaa dhidhiphaan xixiqqaan xiggeema qabatanii taa'aniiru yoo of bartu jechuudha isa booda humtuu harka hin jiru
boorsaa xiqqaa qabattullee harka hin jiru waan isin dhibu. Bilbilli tokko illee harka hin jiru. Humtuu harka hin jiru jechuudha qullaa. Isma maal jettu waan akkanaa jechuudha maal jettu? Namni hamma kana dhama'ee dhufee hojjetee dhufee qabeenya isaa yeroo akkanatti harkaa fudhatamu biyya dhalate keessatti biyya isaa keessatti bahee galuu dadhabuu jechuun nagaadhaan keessa deddeebi'uu jechuun maal jechuudha? Hattuudhaaf jecha. Hattoota warra nama saamaniif jecha jechuudha. Waan akkanaa garuu haaraa miti. Darbee inuma mul'ata namarratti jechuudha. Akkam akka godhamu yoo aduun hin beekan. Waan namatti biifan jira, waan itti namatti aarsan jira, waan itti nama tuqan jira. Ofiima isaaniiyyuu yoo si tuqan qaamni isaanii dingata sitti rigateeyyuu waan si laaffisu jechuudha. Of si wallaalchisiisu. Kanaafuu ijoollee keenya baay'ee nan gaddee dhugaa nan gaddee bilbila illee hin qaban yoo bilbila sammuudhaan beekanii namatti bilbilatanii namni birrii ergee fi isayyuu akkaawuntii yoo harka jiraate daftarii yoo inni qabaate akkaawuntii namni ergee fi gara biyyaatti galan bilbilachuullee namni isaaniin dhorku bilbila kadhatanii hin bilbilatu sammuudhaan yoo bilbila beekanii maallaqa ganaa rakkina baay'ee dhugaa waaqni isaan gargaaru malee jechuudha. Namni keenya immoo nama hin hubatu sanuu ijoolleen afaan Oromoo dubbatti Finfinnee keessatti immoo ijoollee afaan Oromoo dubbatuufillee osoo Amaariffaan kadhatteesii wayya malee Amaariffaan illee namaan na tabaabbaraa weette wayya malee afaan Oromoodhaan eenyu sin dhaga'u. Sin dhaga'u namni afaan Oromoodhaan na tabaabbarii yookaan kanan ta'e sanan ta'e jette namni sin dhaga'u afaan Oromoodhaan. Amaariffaan garuu bakka maal gootare. Kanan argee baay'een gadde. Bakka baay'een gadde dhugaa. Waan akkanaa garuu waaqni isiniin hin gahiin waaqa keessan kadhadhaa jabeessaati. Achittis gaafa achas uftanis dhugaan isiniin jedha waaqa jabeessaa kadhadhaa. Biyyi kun baddeetti bakka namni osoo namnis faayidaa qaba namas fuudhanii deemuun hin danda'ama. Jara kanallee namuma kanayyuu fuudhanii osoo deemanii namni waan baay'ee ta'a bakka itti namni waan baay'ee ta'u jirresas waan isaan osheera garuu lubbuu isaaniiti kototii kan harkaa fudhatte haa ta'u waggaa amma sana dhamaatee mucaan kun waggaa isaaniin gaafanne ganaan gaafa dhaabadhee hiyoot taarikishii gaafa dhaare yeruma akkana ta'u baay'ee gaddee nan gaddee jechuudha. Maallee gochuuf hin dandeenyaanis. Isin immoo akka of eeggattaniif jechuudha. Baay'ee of eeggachuu qabdu. Waaqni isinaa eegu bakka maal jedhee isinitti sirriitti of eeggachuu qabdu. Ispeeshaalii jechuudha. Meeshaa jechuudha. Akkam gootu baay'ee kun waaqni isinaa eegu. Waaqni isinaa eegu maaliif gaafa biyya Arabaatti dhufamu waan baay'ee baatee deema namni. Warqii baatee deema, bilbiloota baatee deema, laaftooppii garaagaraa baatee deema. Wanta bakka qaalii wuddii ta'e baatee deema namni gaafa biyya Arabaatti dhufu jechuudha. Sababni isaa galaayira waan ta'eef jechuudha. Ofuma isaa kan uffatee kan kaawwatu illee wanta gatiin itti ba'e baay'eedha jechuudha. Kanaafuu amma tokko illee nama magaala keessa beeku amma tokko namni dhufee simatu nama daandiillee beeku ta'uu qaba. Nama daandii beeku nama magaala sanallee beeku. Bakka ijoolleen keenya baadiyyaadha yoo qaxxitaama dhufan hin beekan fakkeenya qaxxitaama dhufa boolee kottuu itti boolee namni dhufuu hin beekne jira. Kanaafuu amma tokko sammuudhaanis itti yaaduun baay'ee gaariidha isiniin jedha. Isaaf immoo waan isinaa eeguu baay'ee wanta nama gaddisiisu biyyi kun bakka hojiin kanuma hojiin hin jiru waan ta'eef warri hojii hin qabne waxaatonni warri hojii hin qabne tadaraajanii kan hojjetu makiinaallee fudhatanii kan hojjetu bakka abbaa makiinas kan hojjechiisa warri oofanis kan hojjetu warri gargaaranii walii dadawwalanis kan hojjetu. Mucaa kanarraa amma kana birrii gara kuma meeqa ammoo gara meeqa jedhamee tilmaamamu meeshaa isaanirraa fudhatan qabeenya isaanirraa fudhatan. Waan sa'aatii tokkoon guunne keessatti hojii amma kana hojjetan jechuudha. Wanti kun isaaniif illee yoo fiixaan ba'umsa ta'uu baate
yeroodhaaf garuu mucayyoo sana baay'ee ishee miidhachu dadhabdee dhuftee aara galfachuudhaaf yeroo qabeenya ishirraa mulqamu baay'ee nama gaddisiisa yaa uffata faa meeshaa faa waan kana anyways sa'aatiin tokko nama harkaa fudhatamtu illee nama miti yoo waan baay'ee ta'uu dhabaate jechuudha of eeggachuu qabdu waaqni immoo sinaa eegu I love you thank you